Maqabbaa kan ilma kan afur qulqulluu waaqayyo tokko amiin kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyo akkam jirtu akkam iyyuu nageessan akkam turtan amiin galateeffamuu nama lasaa kan ta'e waaqni abbaa keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka cubbuu keenya yakka keenya kabajii keenya osoo hin ilaaliin akka arjummaaf akka jaalala isaatti guyyaa irraa kanaan kan nuge maqaan isaa kan galateeffamee fi kan eebbifamee nuuf haa ta'u amiin adda hin baatu fi haati keenya haati qulqulloota kennaan fannoo jala qulqulleettiin dubaroo Maariyaam maqaan ishee kan eebbifamee fi kan galateeffamee nuuf haa ta'u amiin egaa ka obboloowwan koo dhimma wayitawaa irratti jechuudha haala tokko jechuudha wanta dhageenya akkasumas immoo informationii jiru sin beeksisuuf ni yaadna jechuudha guyyaa kaleessaa paappasoonni mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa jechuudha haaraan sagal muudamanii jiru sagalan keessaa immoo paappaasota duraanii keessaa afuritu muudame kana haaraa immoo shaniidha jechuudha akkasumas immoo kan Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessa ta'an jechuudha paappaasota torba akkasumas immoo uummata kibbaarra immoo lama kanaafiyyuu gaaffiin keenya deebi'ee moo hin deebine kan jedhu waliin xiqqoo ni ilaalla jechuudha egaa nuti kan muudame dursa kan muudaman abboota 25dha abboota 25 kana keessaa namoonni filataman keessa lammata jechuudha iccitii lubummaa garuu akka nu barsiisanitti abboonni keenyas akka barannettis iccitiin lubummaa yeroo tokko kennama akkasumas iccitiin lubummaa yeroo tokkodha malee kan lamaati miti amma gaa wanti ta'aa jiru iccitii lubummaa lama goosisaa jiru jechuudha kafiyyuu warroonni iccitii lubummaa lama taasisan kun immoo maaliif akkasitti seera mana amantaa yoo nu barsiisan garuu iccitii lubummaa tokko jedhu akkamittiin immoo iccitii lubummaa lama godhanee gaaffii nuti ta'a jechuudha yaa maatii waaqayyo abboonni keenya duraanis 25 muudaman turan ammas immoo isaanuma keessaa warroota muudaman keessais afur akka haaratti jechuudha akka bifa haaratti nama ajaa'iba akka bifa haaratti immoo muudamanii oduma turaniyyuu akkuma bifa haaratti immoo ammas tokko jedhanii muudamanii ammas lammata jechuudha iccitiin lubummaa garuu akka mana amantaatti jechuudha yeroo tokko kennama yeroo tokko lammaffaa irra deddeebi'amu iccitii irra deddeebi'amne keessaa iccitiin lubummaa isa tokkodha kanaafiyyuu kun egaa abboota keenya keessattis gaafiiwuma nuunis jechuudha namoota amantoota hordofanis jechuudha gaaffii guddaa kan uumudha maaliif yeroo barannu iccitiin lubummaa tokko irra deddeebi'amu jedhamnee baranna waan ta'eef akkasumas egaa wal dhabbii baay'eetu uumamaa jira amma akkuma sinodoosii Itoophiyaa jenne akkasumas sinodoosii Tigraayis sinodoosii mataatti isaa baafamee jechuudha beekte kanatti qopheeffatee jira egaa kuni maaliif uumame jennee yommuu ilaallu walii galtee osoo hin taane of jaalachuurra kan ka'edha jechuudha sinodoosii Oromiyaa keessa kan jiran keessa sabaaf sablammoota jedhanii isaanis ol qoodanii jiru akkasumas immoo sinodoosiin Itoophiyaa kun jechuudha namoota harka tokkootiin akkasumas qomoo tokkootiin sanyii tokkootiin bulu taasisuu isaaniiti waan nama ajaa'ibu jechuudha kun egaa akka mana amantaa keenya keessatti manni amantaa keenya kullaawiti yookiin immoo kan hundaati jedhamtee beekamti manni amantaa kan hundaati jedhamtee beekamti garuu nuti kan gochaa jirru kan hundaati kan nama hundaatiin tajaajilaa irra afaan nama hundaatiin tajaajilaa irra afaan nama hundaatiin qaddasaa jirra akkasumas immoo afaan nama hundaatiin faarfachaa jirra kan jennu kun immoo gaaffii uummata keenya hundaati jechuudha egaa manni amantaa keenya qaddiste jedhamtee ni beekama qulqulleettidha jennee jirra garuu immoo maaliif siyaasa keessa galchanya kan jedhu immoo gaaffii hunda keenya ta'a jechuudha yaa maatiiwwan waaqayyo kun egaa bara kana keessa waan nama ajaa'ibu sinodoosiin lamaan bulte jechuun manni amantaa Itoophiyaumtuu bakka lamatti adda jette jechuudha sinodoosii lamaan hin muramu jechuudha amma Yuukireen fa'aa akkasumas immoo Raashiyaa fudhachuu dandeenya sinodoosii tokkoon kan bulu Misiriin fudhachuu dandeenya garuu iyyuu manni amantaa keenya Itoophiyaa sinodoosii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa jettee inni moggaasti akkasumas immoo isaan irra adda kan cite sinodoosiin Tigraay yookiin Aksuum kan jedhames ni jira akkasumas kan sadaffamu waan nama ajaa'ibu sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii jedhamee jira kuni maalirraa kan ka'e kan jedhu immoo xiqqoo waliin ilaaluun barbaachisaadha egaa sinodoosiiwwan kana adda ciccituudhaan kan ka'e maalidha wanti guddaan of jaalachuudha maalifi ofummaan tokko sanyii namaa ofii lallabuu aadaa ofii lallabuu mana amantaa keessatti siyaasa galchuu dinagdee garaagaraa hordofuu kun egaa mana amantaa keenya keessatti kinu amma wanta amma irra jiru kana taasiseera jechuudha maalifi osoo of jaalachuu baatanii akkasumas immoo osoo wantoota garaagaraa mana amantaa keessa bilisa baasanii siyaasa irraa manni amantaa osoo gargar baate akkasumas afaan hundaan osoo barsiiste wanti hundi nutti dhufu ture laata
Tigraay sama wanti jiru warroonni Sinodoosii Tigraay jedhanii murteessan kunis maalidha? Yeroo nuti dadhabnetti yeroo dadhabbii sanarratti nu gargaaru dhiisanii amma isa dhufanii nu gargaaran kan jiru gaaffii tokkotti ta'e isaanittis. Nunis yoo fudhannu immoo afaan keessaniin mana amantaa keessaniitiin tajaajilaa jedhanii nu ari'achaa jiru akkuma beektanii jechuudha. Kanaafuu kun egaa mana amantaa keenyattis ta'e jechuudha Waaqayyo birattis fudhataman qabu. Maaliif Waaqayyoon yoo nu barsiisu duukaboota isaa jechuudha afaan 71 kenneef ture. Maaliif afaan hundiyyuu kan Waaqayyooti. Afaan hundiyyuu bakka walii galtee yookiin walqunnamtii meeshaa tokkooti malee afaanii yoomtiyyuu mana amantaatiin jechuudha afaan tokkoon murteeffama. Kanaafuu afaan barbaadee lallabuun afaan waa beeknu afaan beeknu dhaga'uun kun egaa akka mana amantaa keenyatti wanta dhorkinedha. Kun laawwitu waan jedhamuuf. Kanaafuu an hunda keenya jedhame egaa nu barsiisanii kanaafuu nutis mana amantaa keessa teenyee ni tajaajilla. Mana amantaa keessa teenyee nutis ni qaddasna. Mana amantaa keessa teenyee nutis ni faarfanna jenneeti mormaa. Kun immoo hin ta'u jedhanii ammas warroonni mormii guddaa kaasanii jiru. Ifa manaa godhaati jechuudha. Namoonni baay'een jechuudha. Afaan Oromoo kanatti balaaleffachuuf wanta hin goone hin qaban. Wantuma hin goone hin qaban. Kun egaa wanta namatti agarsiisu waa'ee baay'ee nama waan dhiqu. Maaliif namni koo yoo barate afaan isaatii yoo barate manni amantaatis amantoonni isaatis guddachaa deemu. Hordofaan amantaa sanaas guddachaa deemu. Garuu akka seenaa mana amantaa keenyatti jechuudha bara 19 duratti 1995 duratti manni amantaa keenya baay'ee miseensa baay'ee mana amantaa Itoophiyaa Ortodoksii Tawaahidoo jechuudha miseensa baay'ee qabdi turte. Amma garuu ammatti yoo ilaallu baay'ee harka miliyoona tokkoon kan irra ta'e miseensi ishee baay'ee gadi bu'aa jira. Kun maalidhaa of jaalachummaa yookiin immoo ofummattummaa agarsiisudha jechuudha. Of jaalachuun immoo mana amantaa keenya keessatti beekamu yookiin immoo hin eeyyamamu. Maaliif hundumaaf kan taatedha. Manni amantaa keenya Kullaawit jedhamtee waan beekamtuuf mana nama hundaati. Mana Waaqayyo hundi isaatu afaan barbaadeen akkasumas immoo faarfannaa barbaadeen Waaqayyoon kan itti galateeffatudha. Kanaafuu namoonni kun egaa amma waan nama dinqu keessa isaan erga muudanii warroonni duraan muudaman abboommii 25 keessa abbootii 25 keessa afran kun muudaman kun immoo eessa dhaqu kan jedhu immoo gaaffii uummata Oromooti jechuudha. Kun baay'ee sirriitti kan balaaleffannudha. Maaliif iccitiin lubummaa tokko eega inni tokkumaadha jechuudha. Tokko eega ta'e tokkodha wanti lammata goosisu hin jiru. Wanti lammata nuti wanti yennu hin qabnu waan ta'eef. Kanaafuu yeroo jalqabaa abboonni keenya seera fi doqummaa isaanii eeggatanii nu muudamanii jiru. Seera isaanii eeggatanii nu muudamanii jiru. Kanaafuu isaan tuni hojiitti nu adeebi'an jenneeni isa sana immoo hojiitti nu guddisan. Amma Wallagga magaalaa Gimbiitti jechuudha. Sibsaba guddaan yookiin immoo walgahii guddaan waltajjii guddaan ture addabaabaayii irratti. Akkasumas immoo magaalaa Naddoo irrattis ba'anii turan. Bakkoota garaagaraatti jechuudha falmii argamsiisuu jiru. Kun egaa maatiiwwan Waaqayyoo maalirra kan ka'e yommuu ilaallu namoonni kun abboonni duraanii kun Bucuu Abune Maatiyaasiin jechuudha kan hoogganamu Paatriyaarkiin Itoophiyaa. Inni akka jirutti garuu yoo fudhanne ta'e waan gaariirra jiru. Garuu abbootii isaan jala jiran akka Bucuu Abune Phexros Abrahaam isaanidha. Baay'een isaanii taqawaamii yookiin balaaleffannaa Oromoo kan qaban afaan isaanii kan baranne kan jedhan isaan kana warroota akkanaa kana nuti beekuu qabna. Adda baasnee beekuu qabna. Maaliif nuti afaan keenyaan baranna afaan keenyaan faarfanna nugaa kanaan booda nuti mana keenya irratti hin tajaajilla lafa keenya irratti hin tajaajilla jenneet farmachaa jirra waan ta'eef hundi keessanii warroonni argitan jechuudha. Ifa manaa godhaati. Hundi keessanii of ta'uu qaba. Of ta'uu yoo of taane nama biraatiif taana waan ta'eef nuti hundi keenyayyuu biyya keenya irratti afaan keenyaan tajaajiluu qabna bakka. Afaan keenyaan tajaajiluu qabna. Afaan keenyaan barachuu qabna. Afaan keenyaan qaddasuu qabna. Maaliif osoo umaayyuu waa tokko hin beekin amiin jechuuman qulqulluun Phaawulos akkuma jedhu jechuudha. Wantan beeku afaan beekuun wantoota 5 dubbachuun hawayyaa. Wanta hin beekneen jecha kuma dubbachuu manna wanta hin beekuun afaan wantoota 5 dubbachuun hawayyaa kan akkuma nuuf jedhe jechuudha. Kanaafuu nuti afaan beekneen xiqquma ta'us barachuu qabna. Afaan beekneen dubbisuu qabna. Afaan beeknuun mana keenyatti tajaajiluu qabna. Maaliif manni amantaa kan hundaati waan ta'eef. Kanaafuu obboloota koo warroonni hundi keessaniyyuu alas
biyya keessas warroonni jirtan hundi keessanii YouTube keenya kana jajjabinaaf YouTube haaraadha urjii tawaayidoodha hundi keessanii YouTube keenya kana like share akkasumas immoo subscribe gochuu keessan maqaa waaqayyootiin hin dagatiin isiniin jenna kan nu barsiise kan nu gorsi kan nutti waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan galateeffamee fi kan kabajame nuuf haa ta'u galanni abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf yaa ta'u amiin.